الراو ديبسو تنتيسني كان درا ما ديبسو بجامنا سيفينا قالوا فاتسا هيا دو كبجة ولا قبنا بكم درا ولا تصريت ولا كبنيوكا هاي ونون دو متنا ني باسي كانون دباسة ني بر دجي قدي تنفيل كجرو يا مالي دولاركم ولا بدل لكن سيتي باتي تنامني هوجي كانون دباسة ني كبجامنا سيفي ده كبجام بيتو ونسي أوف مالي ونسي ديبسي مالي مو I don't want peace. I want problems always. God out to beg you. I'm telling you. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. You're smoking. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyya berarti video berarti curah. Amma sagantaa kenna sagantaa duraat umurree sagantaa ittaanu dabru jira jechuudha sagantaa ittaanu akkuma agartan kana jechuudha sagantaa keekaati jechuudha keekni kuno nu dhiyaatee jira jechuudha amma misiroonni kenna lamaan ol kaanii keeka akka nu muran gamanumaan mee hamilee nu sibat Hamile. Kabeeyamtoota keenyaa akkuma agartan kana keeka nu muranii jiran jechuudha amma wanni nu hafe maali yoo jettan keeka maali ka muranii quban dhabataniira akkuma agartan kana jechuudha keekni nu muramee jira jechuudha hordofaa keenyaa amma gaafii takka lama misiroof misiriitti seena gaafannee jechuudha gara xumuraatti deemnee jechuudha amma maabiraatii ifaa nurra dhaamsuuf deeman jechuudha mee maaltu dhagahame ummata siif jecha iddoo kanatti argame akkasuma namoota siif jecha iddoo kan argamaniif wanni si dhagahame maal baay'ee takkan gaddee amma immoo erga boodarra kunoo akkana nagootan nin gammadee gammachuun kiyya kaa gammachuu isaan kan hundaati gammachuu daawwattoota asallaashoo miti yaaddu sabaa akkam yaaddu sabaati viidiyoonis keeti viidiyoonis kiyya viidiyoonis keeti Rabbi akka kanan sin jaaladhe kanatti Rabbi sinaa jaalatu. Amiin. Ana isin qofaa miti daawwattoota keenyallee Rabbi sanaa jaalatu. Silli Rabbi jaalatu. Sitti waa si dhagahame. Anis waa hedduu guddaa gammachuun na dhagahame. Hin beelofte. Sagalee godhe. Galatoomaan isiniin jaa. Galatarraaf. Akkasii kaawwantoo kennaa amma sagantaa keekaati jechuudha. Kun akkana wal gusuu jiranii baay'ee tokko gammannee jira jechuudha. Qophiin keenya kana fakkaataa jechuudha amma keeka nyaannee sagantaa keenya goolamna jechuudha hanga xumura sagantaa keenya waan hordofanii baay'ee galatooma kabajamaa ulfaadha isin jenna nuuf jiraadha. Mucaa sarafaan kaa'isaa. Mee kana akkana Minaan nyaannu. Araaramuu ijoollee tanaati wanti si dhagahame malee dura waawii ati jettu dhagahee ture. Bakka ani jiraamti. Ni jiraamte yoo. Waan si dhagahame qofa. Bakka waan na dhagahame wallahi amma gammachuu takka na dhagahame. Tamam gizee duraatiif garuu isiin tun akkamitti jaartii namaa taate dhiira kabiroo heerumtii osoo nikaan irra jiru tanafaan na dhagahame. Bakka gizee duraa isin matanattiin aareewoon. Itti aartee jechuudha. Okay. Waa aarteef galatu. Si hoo maal si dhagahame? Assalamu alaikum. Yoo dhugumaan asitti anaaf jecha waan kana hundaa'uu baaftanii aarsaa guddaa kaffaltanii asitti argamtaniif hedduu takka galatoomaadha. Garuu waan tokko isin jechuu barbaade asirratti. Waan tokko isin jechuu barbaade wanni isin jechuu barbaade akkuma beekamu haadha mana kiyyaatiin gargar deemnee ji'a ja'a guutuu addaan turree jirra. Namni kanaan dura nama meeqaatiitu waa'ee keenya dubbatee isin deebuu didde nama baay'ee dadhabe deeme kanaafu nama isinii kana hundaa'u didee qaalii kiyya didee ganda arabaa taa'u jiru an kanaafu isii tana hin barbaadu akka fiddanitti bakka irraa fiddanitti deebisa. Bakka irraa fiddanitti deebisa. Akkam? Reefuun tarasii itti maramtee. Naafida isin hin jeen.
Naaf itti asin jedhee. Reefu maramtee kan dhugattee haala mala kiyyaa haala rayyaan jettee. La abdiidha ka abdii fi hajjiidhaan dhungadhu jedhee mire yeroo sanis. Dhungadhu jarri dhugatta. Ankala isii mana deebisuu hin barbaadu nagaatti. Eega jaartii ta'een taane mana keenya jirtu jaartii ta'eeti miti. Maal dhugattee? Kalaas nagaatti. La Maal nagaatti? yaani waan bilqiis faati dadhabanii an fideef jecha na tuffattee deemu jirtami. Akkamitti tuffadde? Egaa akkas Anis jechuudha. matanaa mana keessatti deebuu hin barbaachisu. Ma akkam jechuudha? Nan barbaachisu. Duuba yaani nu tuffatteetuma deemu edda jechuudha. Tuffii dhagaa eegoo. Isin tuffachuu miti. Nu tuffachuudha kan. Kanaafuu galatoomaati. Galatooma maal haasofte isaa yaaddootiin qaama xixiqqoo malee namni Antanii kun fuudhus qopheeffate. dalagaa dhabe namni kun bari nama sirra gudaa sirra xiqqaa hundaatu kabaja teetii fasisii bee ati silaasii nurraa Galatoomaa isiniin galatoomaa jedhe. hayyee galatooma nuun jettu Ammoo isiidhaan ani isii manatti hin hin deebisu. feetumi jaartii ta'e hin feetumi Hin barbaadu. mana deebisuu hin feetumi dur jirti nani jaartii ofii waan hin taane dhalaa dhungattee reef maa itti maramta maal waayyam Dhungadhuu jettamoo hin jenne isin. dhungadhuu jedhamta feete Kalaas fuudheen galu kaa manatti. Feetee dhungattee miima. feete Manatti hin galu fuudheen. jaartii ta'e silaan taane dhungattaa naa him naa hin dhungatta silaa jaartii ta'e hin taane Galatoomaa isin garuu. maali galatooma Yaaduu keessaniif galatoomaa. La galanni keenya si fuutee galti qofaadha. Arraa'u deebisuu dandeessanii kanaan dura man deebisina. Yaani nama Dura bira man deebisina. nama karaan dura maan deebisina kabajaan mana siifi naaniif godhuu feetesa yaaddoo kabaja walii qabnaa beekuma duraa walitti sanitti walaa kabanyu ka wanni hundi dhumattee namni baasii kan hunda baasee namni bara gachii gadhiiteen fillee ka jirru yamani doolaara 2,000 dalagan seete baatitti namni hojii kan hunda baasee namni kabajaan mana siifi kabajan beektu Wanni isii oofe maali wanni isii deebise maali immoo? waanuma isii oofisatti isii deebisee maalitu namni dur jirtii namni sokka haadha abbaan kennan sokkine haadha abbaan kennan sokkine Sokkan. haadha abbaan kennan sokkanii walitti hin deebine Waa maleen sokkan kaa. Isiin ammoo waa isinis waa malee malee sokkine noormaalii way deemte. shayxaana ilma namaati miisiin Maal godhu re? si dhaltee ilmaan Anuma babbareedaa kalaas isiin barbaadu isii bakkuma irraa fuutanii deebisa. ilma isii hin barbaaddaa isiin barbaaddu hay kan hin barbaanne ilmaan tana maa guddifatu jirti reemaa taqabbaltu dura Jechuun maa sammaate ma dhiifama godhii fi jettanii mi? Dhiifama godhee. ifama godhii fi mana isitti galchine si gabbaafna akka biraa laata akkasii Ifama gootee jirti amtu hin deemu khalaas ilmaa kana si guddisa deemu. Deemu yalla. amma si sangaa ka'ee jiru si miti Gadaabaddaa khalaas baga gootanii waan gootan na gaafadhaa naa kafala deemu. Atis lakki jibda kana dura. Meesh. intala nama yee ani tagaafattoo aarifoo Irratti dachuu feete atiinumaa dubbii qabdee qabda deemti deem bootaa gaddaa'e. boo Dubbiin barbaadin. marii hojii qabda Laa hin qabu si hojii. akkas itam deemaa hin taane Qabbanaa eeggattaa himati. amma waan sinii man kabaja guddoo walii qabdaa mi daawwattoonni illee laalu jiran maayik illee qabutti hin jira waan ta'u jiru guutuu arguu jiran yoo nama hin Waan isin qaabban jiru dhagaye. An dhalaas jirtu takka illee nu hariiroo waliin hin qabu. Hayyee. An ammoo ijoollee xiyya bakka itti godhadhe. Sanboota yoon fuudhaniin fuudha. Yoon hin fuudhes waan namni galchu jiru. Kanaafuu nagaatti. ayyadaa fi Galatooma. Asitti na yaamuu keessan abaa galata kee qilan dhaqii banu raawus maal taasisu deem bamu maal galateeffataa miti Kanaan dura wallahi amma budina hojii wallahi Beeksisuudhaafi. ati balaa jalaan hojii Bilqis. Ani dhaggeeffadhu siin kabajaani. Balaa meeqa jalaan hojii. Isaa dhage anaanii fi yaaddoon misira waliin qabda. Maa irratti ilmaan diimee Ati galatoome iddoo takka aarsaa kaffaltee deessi. Dubo, madamma dubbin ati amma haasaitu maal? saati ni rakkiste seete intalata Deemu kaama isii. Fudheen deemu. Akkana fuudhee Yoo feete mana keetti galchi. Yoo feete mana araba galchi. akkana galti yaaddo akkana galtee feetoti baata malee si numa galti naayyeera Akkasii anaatu raaba kalaas. maal fidda Anaatu raaba. ayyeeni galchi saati Yala, mana si galcha. Naashidaan akka daasanii boodeetti. Reefuun tana kun kaamilaa keessumaatti hajji achiin dubbata. Reefu hundi dhungattee itti maramtee eeganaas deebitee immoo laa manatti hin galtu. Dhiifamaa godhee dhiifamaa godhee bare. Maa dhungatte? Dhiifamaa godhee bare. Agarsiisfachuu feeti nu dura dhungattee adeemtu maal jechuudha kanneen. amma yaaddo wayin si gaafadhan miti yoo tun duraan ijaan duraan mana isii jirtutti Mana deebisi seerri jedhu. Aadaan jedhu. waggaa jahaa miti Amantiin jedhu, anatti baatii aduu. jahaa miti waggaa jahaa yoo teettanii deebisi mana siiti Abbummaan fedhee waaree mana fi keessaa ganni baa. Ammallee yaaddo bar kabaja keetti fi malee kam nama biraa dhabdeetti miti Maata akkanaa sun maal? Akkam. Maata kaa jiru mana. Karaa sama bakka irraa fuutanii deebisa. yaaddo atiif kulfamu Amma nagaatti. la Wanni kana Nagaatti. ati irraa gabu. Namni kun laffeemu. Dhagaye baa dubbii dhagaye. obsaa meessi Kun kun laffaanii asitti argamnee. Deebisaa jirtaa miti. Kalaas ati ba'i siin
mana galchina Isin mana galchina ati bayi mee takka obsame amma dura maali obsame takka dhaggeeffadha mee sun hundi keessanu takkaan dhageen Diti yoo ta'e obsame takka nu isin hundi nu obsame takka mana kiyyaa dhiifama si samaan taphata yaaddu taphata waraafi الراسي دي كمالة والله الراسي دي bakka bishaanii dhageessaa bakka bishaanii akkana dawaan kana mara duttabateemo isiyo isi maal balleessite hai isi hojaasa qambatu hai achi dawaan kana ajira uf balleesse bakka bishaanii dhageessaa bakka bishaanii akkana dawaan kana mara duttabateemo asi akkana has isiyo isi maal balleessite hai isi hojaasa qambatu bakka bishaanii geessa fidifna Frankin nun jaasan jala deeme ha anin geeffana mana isin Kamera tazaga wallahi wajar udah badi. anu warra egal Dura serra egal. Apa muja kita hey kameraman. Dapat ziyada. Negara tu kan negara tu. Wan je cuma berbadi haji. Ani mau inare. Mali bogote. بس أقل ما هي ملينا ورا بنجر والله أنا ورا أنا جايبات والله صيف نتاس كرجلش ما قابلت أوان جايبك أقول كده كم شان يراج شان كاميرا مان رابوني خياطة كبيرنا كده apa kata bijat tuh أكشن لا مين هكذا بياده سو ياده نشوف ده ما cuma kan ولي دبي سنة تين ناره مالفي كردين ده دبي الرتلة مامي الرتلة مامي دي أما أتوا إيجيت تنو إسنو موجين قال لني ريفا ما قد في بعرف بولي دبي سنجا هذا أما ده لهم يوم مية Serius duraan dhugumaaniin inaare maaliif jennaan akkam jaartii nama dhiirtii biraa fuudhee aaree ture garuu immoo eegan agarte maashaallah tabaarakallaa tijumaafuu gartee sabbiraasiin ta'e eegan majeetiin jira. Ateo. Ani garuu waa hundi caalaa aliin dinqisiifadha maaliif yoo jenne nama namni meeqa galchuu dadhabee jechuudha aliin karoora kana yaadee galchuu isaatiif hedduu galatoomfadha jechuudha. Gaya? Abdi? ما في يده هنا يا ديتي أبي ورا وجبتها يا ديتي أما كم جبتها مي كابان وفته ما دران نوي أبو سامونا كنا ما نسار كيتي كداراتي كانت ديما ما نكيسا الماني في واتك بكا ونيا تلي وأقول شو بيكو تمارين توري قاعد توري اللي تمارين اللي دربتو غرافي توري نفسك نياتا نقول دبرتين نقول أما جارتي سيقالتي بونو جرتامي عادتي خلاص كا نبون ستاني ما وين تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جتاجر جرتوا شمار كفونة كبنجون توتا في جالم توتوم تتينا أنا أكين جري علي يا ده كنا أسو أنا تي وانغو دورتي فكاتو يا ده بريدان وغوتي نما ميكان أرار سودات دبن yeroo jalqabaatiif araarsitee gammachuu baay'ee tokkotu nadhagamee ati nama gaariidha nama jaalatamaa fi kabajamaadha akkasii maal jetta ani dhugaa yaada kanallee yaanne beetee dura
bas guyyaa tokko mana isaa dhaqeetii isaa rakkina keessa jiru ijoollee waliin dalaga irraallee bahee argee akkasittiin yaada kana yaadee waan kana yaani qopheessuu oduu kiyya osoo hin taane namoota hedduu waliin yaanne waan kana qopheessine jechuudha. Ayiwa. Akkasii. Yaaddoo koondee. Achi qabi gama labbaa kenna qabu. Akkasitti inni lammataa immoo yaaddoo gammachuu isatti dhagahame takka gammachuu ajaa'ibaa ani isaaf gammadee jira ani miizota jara lamaanii ta'ee jira hedduu takkaan gammadee gammachuu hagamtu si dhagahame haadha manaa kee ji'a ja'a addaan baatan walitti deebi'uu keessaniif gammachuu hagamtu si dhagahame. Gammachuu guddaan itti dhagahame. Ilkiis maan. Ayiwa. Bareedaadha maashaallah akkuma isin dhageettan daawwattootaa fi kabajamtoota keenya kana fakkaataa isiniin jedha ulfaadha. Dhagahame isumaa'u ka ifirraanfatee jiru gartee if yaadachiisee onnee itti godhee lafarraa kaasuu sanaahu ana aliin galatoonfadha. Alii galatoonfatta. Aliin galatoonfadha jaarsaa fi jaartii waliif fideeti gammachuu walitti deebise. Okay. Laaluun dorga. Sitti wal si daga. Ani isaan walitti deebuu hedduu takka na gammachiise hedduun irraa gammadee jira walitti deebuu isaaniitiif. Baay'ee gammadee jira. Hedduun gammadee jira. Wallahi hedduun gammadee haati mana yaaddootiif yaaddoo walitti deebi'uudhaaf jecha hedduu takkaan gammadee ammallee rabbi hamtuu isin jidduu haa qabu kana caalaa gammadaa gammachuun ta'isan teenya baganuu gammaddanii jaan. Yaatillee baganuu gammaddanii hundumaa gammanne atoo masu dhagaa. Ani immoo wanni na dhagayame aliin waan gaarii dalagee jaarsaa jaartii baatii meeqa addaan ture walitti deebisuuf haa galatoomuun jaaliin hedduu galatoonfanna. Ani duraan ishii tana hedduun kadhachaa ture har'a immoo ifumaa isii keessaa dhuftee deebuu kanaaf hedduu takkaan gammadee baga walitti chaanii jaa. Dhiifama illee godhiif kattinari. Dhiifama ni godhaaf amma dhiifama godheetiif hin jira amma duraan kadhataan ture. Sitti waan si dhagaa. Ani wallahi haati rayyaan ilmaan sii keessatti deebistee gammachuudhaan akkana waliin maramuuf tanaaf waa hedduu na dhageemme isaanillee naa galatooman isinillee galatoomaan isiniin ja'a. Yaada kennaa waan si dhagaa. Yaadni bakka jaartaaf jaartii walii galuu hedduu gammachuudha. Hin gammadde? Hedduu gammachuu nu dhagamte. Hedduu gammachuu nu dhagamte. Faayotaaf maal si dhagaa? Mabruuk baga rabbi nagaa walitti isin deebise. Walitti isin deebise. Mee achumaan hin baanan. Achumaan hin baanan. Yaada kennina. Koko koi. Mee achi konna. Maal si dhagahame? Amma jaartii yaaddootii fi yaaddoo walitti deebi'anii namnillee gammadee migibii nyaachuu jira. Sadiif wallahi gammachuu guddaan na dhagahame. Sababa kiyyaa fi yaaddoo fi jaartiin isaa walitti deebi'anii maatii fi ilmaan isaanii yaani gammachuudhaan jiraachuun anaaf gammachuudha hiriyaa kiyyaa waan ta'eef hedduu takkaan gammadee. Atillee waan kana dalaguu keetiif ulfaadhu siin jenna. Ani wallahi hedduun gammadeef. Hedduun gammadee. Anillee wanni tun baay'ee takkanatti tolee wallahi durullee naan gallee amma immoo naaf galee jira hedduu takkanatti tolee hedduu takkaan gammadee fi. Anillee akkasuma baga gammadanii baga rabbii walii isaan deebisee walii fayyisee maatii isaanii nagaan walitti dachaasee tokko godhee isaanii ulfaata gara. Ani hedduun natti tola. Sapiraayisin akkanaa waaw maashaallah. Baga rabbii walii isaanii sin deebisee. Galatoomaa.